gantuu fattu ari'uu barbaaddumi ammallee beektaa yoo isin akkana walii qabamtanii abbaan qeerroo Jawaar argan fincaan fixataa jiru rifataa jiru maan jettan bee baalee yoo jirtu ummat argitee gaarren isa bareedu jirtu ummat mukeen isa bareedu jirtu ummat lafii isa bareedu jirtu ummat dhala dhiirri isa bareedu jirtu babbareedduwwan ko baga jiraatan baalee gootan beenna abbootiin keessan goota sassauraa beektu warra dhombir lafaa kaase beektu yarana hardhaa miti bara moobaayilii babbareedaa qabatan kanaa miti bara dukkanaa hamaasan gootonni keenna wal quba qabaa turan beeytumi jeneraal Waaqoo guutuuf Taaddasaa Birruu wal quba qabaniimi waliin qabsaa turaniimi bara sanu tokkummaan keenna cimaami hardhaa hattuuf gantuun ilmaan Maccaaf Tuulamaaf ilmaan Siikoo Maddoo addaan baasuu barbaada taatiree hin taatumi addaan ba'uun taatiree amantiin addaan nu qooduun taatiree gantuu gabaan keessan dhumte jedhame gabaan dhumte jedhan barri bara Oromoon gantuu fattu ofirraa qulqulleessu jedhan gurmuun teen ammaan booda gantuu fattu baachuu danda'a hin danda'umi gantuu fattu hin baannu jedha ammaan booda nuun bulchitu jedha xalayaan ka Finfinnee irraa dhufu ammaan booda diishoon bulchu jedha hin bulchu jedha filannoon baranaa kun filannoo murteessaadha ummata keenyaaf ummata keenya warri argitee kaleessa nu qorqaa turan nu cabsaa turan paarkii keessan kana argituumi paarkii keessan kana argituumi qabeenya guddaami qabeenyi kun xiyyeeffannoon arganneemi hattuuf gantuttu akkan godheemi akkasiimi maarree hattuuf gantuu kana qulqulleessinee paarkii diinshoo paarkii addunyaa guddaa godhame ummata badhaadhinaan dhalate ummata rabbiin quufa keessatti sanu uume alagaan jeneraal Waaqoo guutuu waan jedhe beeytu wala man dagatinaa jedhe nu Oromoodha jechuun dagatinaa jedhe nu maanidha Oromoodhami nu Oromoodhami wanni alagaan nu jibbituuf nu Oromoo waan jennuufimi maaliif nu jibban seetan Oromiyaa kana keessa badhaadhinatu jiraami lafa kana saamuu fedhaniimi akkanaami ammaan booda hayyee jenna Oromiyaa kunne kennina hin kenninuumi maarree tokko nu Oromoodha jechuun dagatinaa jedhan talammata ammoo diinni keenna abaluu jechuun dagatinaa jedhe jeneraal Waaqoo guutuu diina keenna nu gabroomsaa ture beeynami kanu cabsaa ture beeynami wayitii TPLF Maqalee irraa dhuftee harman nu cabsite keennuma gantuuf hattuu keennan nu cabsaa turteemi akkanaami diinni keenna eenyu jechuullee beekaa duuba isinii galtee dubbiin tun hardhallee ilmaan Mallasaas ga'ee jirtiimi kun achi dhaabbattee nu ilaalaa jirtiimi rifattee mana keetteettee nu dhaga'aa jirtiimi geettee jedhan ammaan booda ilmaan Mallasaan buluun geettee jedhan geettee miqeerroo gateettiin keen ilmaan Mallasa baachuu danda'a warra Minilik faarsu baachuu dandeenna warra Harre Sillaasee faarsu baachuu dandeenna hardhallee masara qeerroon keenna 5,000 itti dhumtee 5,000 lubbuu isiitti gabbartee masara isi galchinee Harre Sillaasee Minilik nu faarsumi hin taatumi beekadhaa jennaan guyyaan keessan geette akka guyyaan keessan geette illee beeka biyya gooluuf hin deemina jedhan amantiin addan baanu nu akkanaami nu jiraadha fayyaa ta'a qabsoon karaa nagaan nu geggeessinu hamma hardhaatti mootummaa harkaan filattan qabdu
hin qabdanuumi mootummaa ofiin filattan hin qabdanuumi amma mootummaa quba keessanii mirkaneessitan mootummaa quba keessanii mirkaneessitan mootummaa Jawaar Mohammed keessa jiru akkam jettume mootummaa Profeesar Maraaraa keessa jiru akkam jettume mootummaa Jaal Daawud Ibsaa keessa jiru akkam jettume mootummaa Jeneraal Kamaal Galchuu keessa jiru akkam jettume warra kana hattummaaf gantummaa hin beeytanuumi takka Oromoo gurguratanii hin gurguranneemi daangaa Oromoo dabarsanii kennanii hin kennineemi gootota akkanatti mootummaa ta'uuf dhufaa jira maan jettame korojoo keessan eeggadhaa waraqaa eenyummaa fudhadhaa filannoo bara kanaaf qophaa'a yeroo tokko filannoon bara kana murteessaadha qophoofnee jirra jedha uummata keenya Wallagga ammallee ajjeefamaa jiruuf obboleewwan keenya jedha Wallaggi obboleewwan keenya jedha Gujiin obboleewwan keenya jedha Booronni obboleewwan keenya jedha rakkoon isaanii rakkoo keenya jedha isin jaalannaa horaa bulatee bana walaa dhageennu fayyanaa ta'a yeroo bira bal'inaan walitti deebina nagaa keenya jiraadha. Maroo Haji Hussein ganda diisha duwwaa tokko irraa seenaa haasaa seenaa gabaabduu qaba jedhanii isaan hamileedhaan gara waltajjiitti nu simedha manguddoo Maroo Hussein gara duubaatti nu deebi'a sagantichi asumarratti dhaabata gara duubaa hundi keessan iyyuu gara duubaatti nu deebi'a gara duubaa ijoollee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ijoollee diishoo ijoollee diishoo jalaa dhagaa seenaan kun seenaa keessanii wanni kun waan Haji Areerii tusaa dhaabe waan Mahammad Amaan Haji Alii dhaabe seenaa keessan beekuu qabdu na jalaa dhagaa waggaa 27 wajjin awwaalamee dhokadhee hadda guyyaan keessan jennaan Shaashamannee irraa ka'ee dhufee dhagaa beeka guyyaan keessan ijoollee diishoo wanni beekuu qabdan jaarraa beeka dhiitamnee jaarraa meeqa dhokannee guyyaa hadhaa Rabbi nu mul'isuudhaaf hin galatoonfadha Rabbii kenna jaarana ijoollee diishoo ilmaan Oromoota amaanaa Rabbii keessa jiraadhaa ulfaadhaa Rabbi sinaa ulfeessu kaaka Jawaar Mohammed waliin kaaka Hamzaa Booranaa kaaka Baqqalaa Garbaa guyyaa kana isin keessaa mul'achuu kiyyaafanillee Rabbii kiyya hin galatoonfadha Rabbi na jiraachise wanni kun waan Haji Areerii fi Mahammad Amaan Haji Alii raabsanii waan jarri wixinee jarri jala qabanii biraali xananaa laaftuu tana Rabbi hambisee guyyaa hadhaa isin keessatti mul'ise ijoollee kanaafuu amma mootuu filannoo waan dhiyaateef wanni dubartoota ta'ellee wanni ilmaan keenya ta'e warri dhallee harkaa qabnu warri ganaa dhalatellee qabsoon teenya akka duubatti hin deebine namoota keenya warra hadda fuula keessan dura dhaabate keessa abbaa jaalatamee ba'e maraxachuun mirga keessanii ijoollee ammallee yoo taate akka dhugaan teenya ol baatu akka dhugaan teenya dhokanne jedhee guyyaan kun guyyaa diishoo waamsisu jedhee asiin durattillee aanaa sinaanaa diishooti jedhee himee jira isinii beeksisee jira diishoo laliftuu biyya caffee jaannataa fakkaattu keessatti dhaladhee guddadhee sodaadhee biyyaa ba'e kanaafuu guddisa aganan dallee waan isinirra tursiisuu hin qabu akka gammanne akka gammaddan akka hadhaa borullee waan keessan ta'uu na beektan biyya fedhallee jiraadhu teessan ta'uu keessaniin isin biratti hundadhe kanaafuu immoo jaroota teennata dhufte tanaan mallee mirgi isaanii haa eegamu ulfinni isaanii haa fagaatu irreen isaanii irree leencaa haa taatu onneen isaanii onnee qeerransaa haa taatu Rabbi mirgaan isaan haa galchu bilisummaan teenna haa taatu Kenna kana kan fudhatan tokko farra borreessaa kafaao
Obbo Dajanee Kaafaa. Hamile Salafarati gazetesa Jalatama Hamza Borana gazetesa Hamza Borana Hamile
Hawasti keessan baay'ee nu barbaachisa. Sanyii Asaffaa eegdonni keenya taayitilii keessan maal akka jedhan beekuu dhiifamanaa godha. Sanyii Asaffaa eegduu hayyoota keenya eegdota qabsoo keenyaati jajjabeeffatu illee qabna. Sokoka kako Sokoka tale Nukusa kella yota kella tiksa Kamso tiksa Rumande anadisho Yegota hayota kenyati Balasa kennani Isingala selfana Kamso hitti buma Fayyaa jirtu jajjabaattu qorri kun akkami Kerro hunda dura deengadda gulufnee isinirra dabruu keenyaaf dhiifama nuu godha. Gaarran kanatu isin bira nu dabarsee dhiifama nuu godha isiniin jecha itti aansuudhaan jaarsonni keessan manguddoon keessan akka isin bira hin dabarre nu godhanii galgalas nu bulchanii aanan keessan akkananii dammaasan nu sooranii marqa keessan nu sooranii gadamsa keessan nu agarsiisanii as nu bulchanii jaarsota ajaa'ibaa qabdanii manguddoo ajaa'ibaa qabdanii namoota jajjaboo qabdanii warra seenaa beeku warra sirna beeku warra aadaa beeku warra safuu beeku jajjabduu waan qabdaniif Kerro muka kan agartu muyi jiraachuu malee margi jalaan mayra manguddoo malee Kerroon hin jiraattu ummata kanaa fi bosona kana keessatti daatanii qabsaa'aa turan jechuu jaarsota kana kunis galata nurraa qaban bosonni kunis galata nurraa qaba bosona kana kunuunsaan isin jaa kalammata warra diishoo ummata diishoo waan ajaa'iba irra ta'aa jirtu beeytu qabeenyi kun paarkiin kuni isin qofaaf osoo hin taane ummata miliyoona 15 bishaan kan kennu qilleensa kan kennu Oromoo bira dabree Somaalee kan tajaajilu waan ta'eef kunuunfachuu qabdan akka ittiin fayyadamne nan beeka akka ormi irraa fayyadamaa ture nan beeka haa ta'u immoo mootummaa gaafa filanne mootummaa Oromoof Oromiyaa fakkaattu ta Oromoof yaaddu ka qabeenya keenya abbaa nu gootu akka isin jaaladhu sila beeyta isin jidduutti nu taala rakkoon qabu wanni gootan namni wayii reefu diishoo makalee lammataa taatee deemi dhugaa bara Oromiyaa nu bartikiraa lammataa turte dur qabeenya Minilikii fi Hayilesillaasaa taate san booda qabeenya Mallasaa fi Wayyaanotaa taate ashkaraa nu keessaa dhalatee isaan tajaajilaa tureemi diishoo kana abbaa itti ta'uu yoo barbaaddan diishoo kana ka garbuu qorsoon diishoo asii miti biyya alatti beekama kana beeytu gadamsi diishoo asii miti addunyaarra beekama lafti isaa kuni diishoo fi miti baalee fi miti Oromiyaa hunda ol gaya wanni diishoo asitti ukkaanfameef wanni asitti cunqurfameef wanni maqalee ta'ee tureef waan qabsaa'eef isinitti hima odoo qabsaa'uu baate qeerransi maaliif du'a jennaan yoo mahimaa kan gogaasaatiif himi illee ka isinirratti xiyyeeffatanii isinirratti cichanii isin ukkaamsaa turaniif gootota isin keessaa ba'e gootota isin keessa ta'aa ture jaarsota kanatu isin keessa ture onnee teessan isin keessaa balleessuuf jaarsonni kun immoo waan orma jibbaniif himi kalolaa turan lafa tana bu'aa isii waan beekaniif lafa tana eenyu uume rabbi uumemi rabbi nu kennemi nu eenyu irraa fudhanne ayyoo fi abbooteenya irraa dhaalle malee nama biraarraa way fudhanne
lafa tanarra nuyi itti abbaan isin itti abbaan. Abbummaa kana mirkaneessuun garuu irra taa'uu qofa otoo hin taane guutummaatti misooma isiitiif nama hojjetu bulchiinsa isiitiif nama hojjetu